kora kaleessa addi bilisummaa Oromoo istaadiyeemii Ambootti uummataa wajjin taasise irratti hayyuduree ABO obbo Daawud Ibsaa addi bilisummaa Oromoo seerawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa Amboo gidduutti argamuu ibsanii jiru. ABO'n erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. Ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. Filannoon dhufu kun boqonnaa 3 qabaa. Yeroo qophii, yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu gahee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenninee hojjannaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Kan akka federaalizimii sabdaneessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloo fi kan namtokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi gaaffii hiree ofiin murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti erga marii bal'aa goonee booda muddee 5 bara 2019 tumsa ijaaruu waliin mallatteessine. Tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka labsii boordii filannoo 1162 2019 itti gara qindoominaatti tarkaanfachiifne jennee hojjetaa jirra. Fuuldurattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan hatattamaan dhaamsuuf akka toluuf addi bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa fi sablammoota waliin haasa'uuf harmi isaa yoomiyyuu banaadha. Sirni federaalizimii sabdaneessatee akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif gahee keenya ni baannaa jechuun dubbatan. Bakka bu'aan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan ergaa ittaanu dabarsanii jiru. Uummata keenya dammasa abbootii keessan haadha keessanitti himaa wal malattan wal filalan lakkooftan amma kana gootanitti akka mo'annu isinitti uun barbaada. Amma yoonaatti akkuma isaan jedhani filamaniis hin beekanii waamaniis hin beekan inni hafuu qaba maran. Kanaaf garaaganii sagalee uummata keessanii ibsitanii dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Warri gabaa jirtan hamleedhaan nuti makka. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa haasofsiiseen ture. Mariin dhaqa magaalaa Ambootti ta'e kun waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu akkuma jalqabee jiru kanatti itti fufe taanaan waan uummata Oromoo gara fuulduraatti abdii tolu jechaadha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo baay'ee kaleessa aarsaa guddaa kaffalee lubbuu hedduu dhabee bakka kana gahe. Injifannoo amma argaa jirru kanas immoo isumaan dhufee bakka kana gahe jechaadha. Isas immoo uummanni magaalaa kanaa uummanni Amboo galmaan gahuudhaaf waan duubatti nu deemsuu fi qeerroon Oromoo kaleessa lubbuu isaatti dhabee dhiigatti dhangalaasee lafeetti caccabsee bakka kanaan gahe kun inni kaan dhala isaa lama walirratti dhabee bakka kanaan gahe isa kana immoo fiixaan baasuudhaaf waan duubatti deebi'u miti. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.